Dhukkubsattee jirti firraa dhiiste Gammachi maayika wadhooti. Muus godhadhu. Waa'ee kee dubbadhuu yaa ustaaza anas koo siif jira hubadhu qaamaa fi qalbiin koo. Siif jira hubadhu qaamaa fi qalbiin koo. Hedduun alaalessa yoon dhagee rakkoo gariiniif qaaleessa gaafa seenne rakkoo. Gariiniif qaaleessa gaafa seenne rakkoo. Nuuf kennite lubbuu roorroon gaafa dhufte qabsoon didde cubbuu yoom maallaqaaf kufte. Qabsoof didde cubbuu yoom maallaqaaf kufte. Osoo teenyaa fiiduu rakkoon sitti galte gaafa ati dhiidu gantuun saba qaltee. Gaafa ati dhiidu gantuun saba qaltee. Lubbuu teetuu baasuuf qawweensi barbaaddee saba kee kakaasuuf jechaan nuuf qadaadde. Saba kee kakaasuuf jechaan nuuf qadaadde. Qalama kee fuutee harkaan nuuf barreessaa diina kokkee huutee silaa nu balleessaa. Diina kokkee huute silaa nu balleessaa. Sagalee teessani rasaasa tacaalte horiin saba gani jechuun gantuu yaalte. Horiin saba gani jechuun gantuu yaalte. Hunda jalaa didde hin gurguru saba walaloon nuuf fidde namuu gurraa qaba. Walaloon nuuf fidde namuu gurraa qaba. Si dhageenyaan namuu roorroon isa quyxe hin gabroomnu lamuu jechuun onnee tuyxe. Hin gabroomnu lamuu jechuun onnee tuyxe. Teenyaaf tee dagatte ati yoom masluufa nuuf gumboo lagatte gaafas sabni quufa. Nuuf gumboo lagatte gaafas sabni quufa. Mana keetii baatee gaafa biyyaa baatu osoo boochuu haatee dur gaafa qaraatu. Osoo boochuu haatee dur gaafa qaraatu. Dirqiin karaa buutee garaan osoo diduu imimmaan si guutee qaamni si liqitu. Imimmaan si guutee qaamni si liqitu. Ijji boo'u feeti garaan bujje'ee olii gaccaceeti lubbuun laaltee qe'ee. Olii gaccaceeti lubbuun laaltee qe'ee. Roorroon kokkee qabdee godaansaaf si qooddee numaaf jiruu dhabdee si daganne booddee. Numaaf jiruu dhabdee si daganne booddee. Ni dabarte tunis sunuu ni dabarte akki garte kunis lubbuun hafnaan garte. Akka garte kanaas lubbuun hafnaan garte. Namuu si jaalanna siif kennina lubbuu siif sirra laalanna maaliif seetan cubbuu. Siif sirra laalanna maaliif seetan cubbuu. Yaa leenca islaamaa yaa bareedaa kiyya rabbittiin si dhaama maal jeetiin iyya. Rabbittiin si dhaama maal jeetiin iyya. Rabbiin siif haa guutu ustaaza haa jaate humnilleen hin buutu jaalallee ijjate. Humnilleen hin buutu jaalallee ijjate. Gumaacha haa goonu hanga humna teenya teenyee boodan oonu qoomnee nyaachuuf beenya. Teenyee boodan oonu qoomnee nyaachuuf beenya. Rabbiin nurraa fura rakkoo teenya cufa gammachuun naaf tura deeggarsatti fufa. Gammachuun naaf tura deeggarsatti fufa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama keenyaatu hogguu namni nagee qabu osoo jabaa dhiisee boodoggoo afaan qarree ga'e waan wallaansaa waan awwaalchaa waan ijoollee waan kanatti wanta jaafin saniifin amma qoomnee boodoguma hin nyaannu jechuun hangana ammaan barreesse hedduu galatooma irraa guddifadhaa. Ustaazanas kiyya hedduu isin jaaladha. Isin hundaa hedduu isin jaaladha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti fufa. السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لومتي ولا لا ولا لا. والله أبو أفان كان هركان أبو محمد الرا حودي سنندوي والله. آمين اللهم آمين. ما شاء الله. سبو ولا لو قفا بسينا ساتي تجيس الله فخيسه والله. ما شاء الله. سأقول بالك ولا لو دلنا دندي ساتي. Walaloo kajaabee walaloo dilase ustaazan geenyu malee dandeenya garuu guna marufte nin barreessa ustaazanas kana ol hin barreessa wallahi ammumaan barreesse amma guma isin jala seentanaan barreesse malee itti qophaa'eeti miti. Isinummaan kun gammachiiftee hin barreesse. Takka kaas jiru seenaa ustaad anas as keessatti himee beeka. Gabaabseeti cuuphee seenaa himee. Maasha Allah. Maasha ربي سبحانه وتعالى kun Adam kadhalate beeka. Wallahi isin kun hundi uummata babbareedaadha hedduu jabaatan. Namni kana wal biroo dhaabbate osoo namni jabaa osoo namni gartee tattaafatu hojiirra wal kaa'ee namni amma dhiyoo tana gaafa muwaazabiibii harka turtan na fakkaatti waggaa dabaree na fakkaatti istuudiyoo dhaabuu barbaadee miliyoona 12 guurate miliyoona 12 istuudiyoo dhaabbatee ibdandee namni guyyaarraa amatarraa akka gargaaramu akka maal ta'u godhuun gaarii miti. Hoggu takka waa baasanii waa godhanii nama san jireenya isaa gaddaabu dandee biizinasa isaa qoffatu jechuudha. Amma nashiidaa waan waraabnuu ni barbaanna hoggu waraabnee booda waan maxxansinuu barbaanna waan raabsinuu barbaanna
takka barbaaduun hafuura nama kuttee jechuudha. Kanaaf deeggarsa namni keenya fuulduratti osoo namni jabaa baruudha. Egaa namni afaan qabrii ga'e jechuun faayidaan qabdu. Wallaahi hedduun jaaladha. Hedduu galatoomaadha. Warri as jala jirtanillee hundinuu ustaazanas hedduu jaalannaa beekaadha. Namuu waan dandeessan xiqqoo guddoon jiinaadha. Biran kutina hancuftinuu idaa galaanatti jan. Gaarri guddaan kun xirrachumaatti walirra bubu'ee garitti gaara jaala janii. Asli ati hedduu galatoomii wallaahi nama hedduudhaan harkee haasii irratti illee duuluu barbaadu. Nama hedduun harkee agartee viidiyoo irratti koomentii godhuu haasagalee irratti koomentii godhuu bakka adda addaatti. Garuu isa hundarraa aantanii bakka tana ga'uun waan guddaadha. Hedduu galatoomaadha. Onna dhaatii itti deema. Wallahi billahi akka gartee ganaa waa'ee ustaazni miliyoona kannati ustaazanas miliyoona lama kannati sadi kannati afu kannatee malee waan biraa kan nageenya barbaadan wallahi billahi ittoo fadda dhiifa masiira ture. بورك فيك بارك الله والله فيك يا دمقي الله اكبر جدنا بلينكي يا دبا غاري إذا لقد بريدة فالمتى دين الإسلام كان جدو نما مالف ولنقلشني حساب ديفتني جدا نمني ما فالمتا مريار كاغا وينيو وري موديتر انا بجرا كنا بره فتول قال جاكا بليز ابا ورا موزنا كان نور رفي بر نور رفي رجع سو بيرخته بارك الله فيكم ربي سنير هجالته ما جلفتني أستاذ مزان كثير كامل دوبدو قبي بر قبي راديو قرارتني كامل اي بر حمزه في بابي بر چالنجين خيسا خنمتي هانغا كوما دبت ربتي تربت كرب راجو في خناف دري فته كنتا الله أكبر تكوش مدو في ميريكا كوباينا ركيران كامل دوبدو كا ايه دكتور كامل أيوة دفع روبا بودا دفا جرا ما شاء الله ربي جاب دودو بدو إستني بارسين ربي نسمع جالة أمتا كينيا وشي عثمان دري تو دفني أسجل جراني بربادة الغلجة شيخ عثمان دري الله اكبر ولما أججبان وقبنو كيساي الله السلام عليكم وعليكم عليكم السلام السلام لما نتقام نور راي إن شاء الله أنس مكا أستاذاتين خمو خرشن ننقل شي يورب بيجي برغانا ما السبي يورب بيجي إن شاء الله ربي سرها جالة عديد أكاونتي أما نسكن شو غوردا دعائنا غودا أما أمة دكوب جرا ميغا جي. بوتنا بدينكم إن شاء الله تركيا خمو خرشن أبا داو مرضاكم بالصدقة لرسول عليه الصلاة والسلام لكم ستاك سندوات صدقة يا لنا جل رسول عليه الصلاة والسلام ربي سيها فيسها لك دواء ساني حتى وكنيني ساني آمين حتى إن شاء الله إن شاء الله آمين نفيا غرتوما إن شاء الله يورب بيجي اللهم صل على محمد أيه بريسي فرام بريسي أبا جمي فرام بريسا يو مكا فرانتي بريسي فراني جا إيه فرانجي إن شاء الله يورب بيجي هيا إلهي فرحيو فرحانو آمين غرتوما آيات بدو مواسن تهاي هيا أيه نوركا قبنيسين هدفا عارتي دعاء ناورا استاذ دعاء غوداني نجا إيه قديتين جرابر اي قديتين إيه قديتين جرابر جرا، بسان قديتين. الله جالتو لكم ستا ورا كني هندا إيه، لكم تعود ستا سيني الكلام بساني حفيسو اي والله الراديات وصادب سالة هتي جشان إلى أن كم ما دوني بيا كيسين تدوركي والله إيش ولا رفتني بيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا قامي هيا ربي انقلني هذا أنا اللي برجنا ما حاجة برجل قلاتي إن شاء الله مكان شيء كأنتيني كشيك وديدا من قدشة الله برين توني برينا ماتي نما أبار أبي
amma isaanumaaf haa ta'u jedhee sadaqataa jira. Anillee gara kiyyatti qarshii 10,000 walitti qarshii 30,000 Bitoo walitti. kiyya moo namaatu hin jirre? Barbaaddee iyyafattee turte. Barbaadee baay'ee iyyaafadhee ture waggaa tokko soqee hin dhabe. Baay'ee narra turte waan taateef waan rabbii kanaan beekani isaaniif haa taatu kanumaaf du'aayii godhaa fi bakka jirtu itti gahe. Yoo amma abbaan as jalaan tasa tiktookii banatee si argee birri xiyya fidi siin jedhe hoo. Itti dabalee yaasan geesse ani itti dabalee erga ka abballee kennee fi tabirallee tanii yadhillee itti dabalee erga malee ka. Hayyee hayyee. Hayyee inshallah. Du'aayii godhaa. Asumaanuu namni kun madiidama hawwii biraa qabda yoo jiraatan hawwiin barbaadee isin dhabde kunoo gaafadha milikkata itti himaa fudha akkanuma namni labana kanaa nama gaafataa keessan dhufee milikkata sitti himan malee hin beeytami nama san garuu Rakkoon qabu wallahi namni hin ture beeytanii gara waggaa 5 ga'e amma wallaalillee bakka yaani hin dhabe namallee soysiisee dhabe bakka wallahi. Asli admina naa fannimee hogguta. Boodanii. hayyee hayyee. Eeyyo, maashaallah. Hayyoo ustaada bicoo hawwii kanaaf du'aa itti irra darba. Hawwi rabbiin sirraa haa jaallatu haqa namaa bifa kanaan irratti barbaaddee irratti cinqamtee bifa kanaan akkana godhullee waan jabaadha. Ulamaan islaamaa akka lafa kaa'anitti nam tokko qabeenya nama tokko wayita argu barbaaduu fi naannoo san nama silaanee argama jedhee tilmaamu. Mallaqni sun immoo mallaqa namni waan kana hin barbaada jedhameen tilmaamamne yoo ta'e rakkoon qabu mallaqni akkasii. Garuu mallaqni mallaqa yoo guddaa ta'e mallaqa namni barbaaduudhaan rakkatu jira mallaqa gurguddaa. Bifa kanaan barbaaduun kee mallattoo amaanaa tiksuuti. Rabbiin amaanaa keessatti haa tiksu. Rabbiin waan ati ni jettee kennatti rabbi sirraa haa jaallatu nu ulfaatu galatu. Inshallah. Yoo abbaan itti argame rakkoon qabu galcha yookaan ammootu ka isallee faataatu. Dhiyaatan Rakkin hin jiruun galcha warri maqaa barra ustaadii galgalaa. isaatiin qabaa jirtan dhiyaatan Allahu Akbar. Dr. Asli. Gudduun osoo ta'e. Nama beekaa fe nama takka. Chaalenjiin ustaadii isaa dhufaa nama shaakallaa Sheikh Usman onnaga inshallah yeroo takka Sheikh Usman Ibro Dogu ja TikTokni. Ibro Ibro Dogu. Aywa. Ibro Dogu naa fannitee asli. Abdii dadar waan jee bakkaan ga'e beeka mallayni seenee jira. Meeqa galche? Allahu Akbar. Kakubaa 500 sambo. Waan jee bakkaan gahee jira risiita na biratti ergee jira mallayni 500,000 namichi ergummoo waan muraa jee irraa murate sanammoo inshallah ittiin guutaa jee namicha isaa nyaata nyaachuu deem khaymanaa jeella khaymanaatii dafi nyaata maal nyaataa miti amma naa naqi jee namicha mana galee si galee. Ajaa'ib. Akkasitti inshallah 18,000 irraa afaan isaa 482. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahi dubbii laafa. Wallahi dubbii laafa mi qabeenya laafa illee miti. Yaa ergeetiti amma kun horisii tanatti ergee jira la. Namni mallaqa kennee erge deebi'ee galche akka waan lama dachaa deebi'ee nuu kenneeti. Na'am Wallahi akka waan dachaa nuu kenneeti rabbi jannata isaa haa kennu. Wanni caaltuu ilmi namaa barbaadu maali jannatuma rabbiitiimi. Na'am. Fitna qabeenya isaatti dhuftu jiruu isaatti dhuftu ilmaan isaatti dhuftu hunda rabbi irraa hijaabu. Akkuma rasuula jedhan sadaqaan balbala balaa 70 ol cufti rasuul rabbi akkas jedhani alayhi salaatu wassalaam. Balaan isarraa hijaab, fitnaan isarraa hijaab, dhukkubni isarraa hijaab, fitnaan tokko qaama isaan argatin jiru isaan argatin. Qaama isaa ibidda jahannam hin tuqin. Ulfaadhu jennaan rabbi isarraa haa qibalu. Allahu Akbar. Qatti aanu. kuma Ukash nama jaamu tokko ijoollee darasaati maqaa ustaada keenya ustaada ibsaatiin. Assalamu alaikum. Qarshii 500 qabuun kannee jedhe. Allah. An qabu kenne jedhe. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Rabbiin sammuu isaa sammuu imaamul Bukhaarii rabbi isaa haa ta'isu. Sammuu ilmi dhuydu ta imaamu Shaafii ta imaamul Ghazaalii rabbiin isaa haa Illee ta'isu. maqaa ustaazib saatiin bishaan irra jira liibiyaa Wallahi amin amin. jira akka rabbiin karaa nu godhu. Bishaan ce'u jirta? Assalamu Yaa alaikum. boo jabaadhaa gaayee dhiyaanne.
عليكم السلام إلا هنقام ما أستاذ بسام بشان لو نبيخي قطعة الجرا كمان بشان قبا جرا جرا ولا ليبيات فكاتا jira qarshii kuma kudha isinii galcheera maqaa ustaaf ibsaatiif qarshii kuma kudhaan galcheera. الله اكبر وانا تكنت جاله بكت دابتك ان تنم ملتا كانت تكنت دوني سيحاتات jira du'aa inaa godha kuma kudhaan galcheera. ربنا قهن قامك يقول ربي اتشينا قاسي حباسو صدقانا تكنت دوني تاتي سي حاج اسفتو سي ابدو ايت اذني ربي تنبك ملكي ربي سي حقب سي آمين اللهم آمين ايه Ustaada galchaaka isinii mooditara isinii kenne ustaadamda. naa kannite mee jidduudhaan aadam takka takka nuu barreesse aadam amma ilillii takka ol darbime kunooti la aji aadam dhufee jira